Akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya. Gidirrii fi dararaan uummata Shawaa Kaabaa yookaan uummata Salaalee irra gahaa jiru hammaatee itti fufuun namoota hedduu yaachisee jira. Kanumaan wal qabatuunis uummanni Salaalee farda lugaamee, daa'ima camadee, kallachaa fi caaccuu qabatee ejersa guddaa lafa gaaraa ulfaataa Rabbuu nu gargaara mee araara jechaa araara waaqaa kadhachuuf bahe. Uummanni kun maaliif daa'ima camadee farda lugaamee karatti bahe? Maaltu karatti isaan baase ka jedhu obbo Jawaar Mohaammed yookaan aktiivistii fi beekaa hayyuun Oromoo maal akka jedhallee qabannee isiniif dhufneerra gama viidiyoo. Obbo Jawaar Mohaammed akkas jechuun feesbuuka mataa isaa irratti poost yookaan maxxansee jira. Salaalee fi lolli kun cittoo irratti fanxoo akka jedhan san itti ta'e godina jiddugala diinagdeef siyaasa biyyattii tan taate Finfinnuutti dhihoo jiru ta'us bu'uuraalee misoomaa fi sochiin diinagdee hedduu kan miidhame akka ta'e waggaa 6 har'aa yeroon dhaqetti hubadhe. Waggoota 5 darban ammoo wal waraansa godinichatti godhamuun hiyyummaan itti hammaatuun dabalata guyyaa guyyaan ajjeefamuuf saaxilamnee jira. Uummanni sun wal waraansa humnoota hidhatanii godinicha keessa fi ollaa socho'an jechuunis loltuu mootummaa fi kan woboo ammallee fannoo jidduutti godhamuun jeequmsa hamaa muudatee jira. Gamni martuu ni ajjeesa, sisaama, mana jalaa gubaa fi lafarraa akka buqqaasu yeroon biyya dhaqu cufa jaarsoliin dhufanii booyanii himatu. Amma itti hammaanan obsa dhabee ilmaan isaa waanjoon camadee darreetti bahee lallabate. Akkuma yeroo hedduu jedhus bilisummaan ta'ee badhaadhinni humna qawween uummata kanaaf dhufu hin jiru. Darara isaa itti hammeessuu yoo taate malee jechuun uummata badii tokko malee dararaa fi ajjeechan fi duguugan sanyii irratti raawwatamaa jiru kanaaf sagalee ta'ee jira jechuudha. Obbo Jawaar Mohaammed guyyaa har'aa kanas godina Shawaa Kaabaa aanota akka Dabra Libaanos, warra Jaarsoo, Kuyyuu fi Daagimiif yaayyaa Gullalleetti uummanni caffee fi karratti bahee sirna maaloo nuuf awwaadhu jechuun kadhaa waaqaa gaggeessaa jira. Sirni maaloo nuuf awwaadhu jedhamu akka naannoo sanaatti yeroo hongee fi gogiinsi hammaate, yeroo hammeenyi fi gidiraan baay'ate iddoo ulfootti ba'anii daa'imman xixiqqoo buqqee duddaa itti hidhanii qotiyyoo camadanii yoo nutti si mararuu dadhabne daa'imman kana ilaali, horii duudaa kana ilaali, maaloo garaa nuuf laafi jedhanii waaqatti haala keessa jiran himatanii kadhatu. Hawaasni godina Shawaa Kaabaa wal waraansa waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waggoota 6 darbaniif adeemsifamaa tureen gaagama guddaa dhaqqabaa jiruuf yaa waaqa nurraa dhaabi jechuun sangaa camadanii farda lugaamanii waanjoo ijoollee irra kaahanii kadhatan. Rakkoo kana karaa aadaa fi safuu naannichaatiin furmaata barbaaduuf gamtaan waaqa kadhachuu murteessuu himan. Sangaa camadii kallachaa fi caaccuu baasnee jaartiin cifiree baattee farda lugaamnee waaqa kadhanna jedhan. Hawaasni godinichaa qonnee oomishni maatii keenya nyaachisuu dadhabne, du'a waliif awwaaluu dadhabne, qe'een maatii meeqaa onee hafee jira. Firri gadda gammachuu wal ga'uu hafe maaloo jidduu keessanitti rakkanne mee horii duudaa kana ilaalaa, daa'imman kana ilaalaa, maanguddoo biyyaa ilaalaa, farda lugaamame kana ilaalaa, garaa nuuf laafaa, nageenya fi araara buusaa jechuun kadhaa taasisaa jiru. Jiraattonni gaaga'ama lubbuu, mancaatii qabeenya fi buqqaatii sababa rakkoo nageenyatiin godinichatti dhaqqabaa jiru kun dhuma dhabee jira jechuun tibbana akka aadaatti meeshaa ulfootiin bahanii araaraaf waaqa kadhataa jiru. Isinis hordoftoonni keenya namoonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan martinuu uummata kanaaf sagalee haa taanu.
isiniin jedha. Keessattuu immoo namoonni dhageettii miidiyaa kana gubbaatti qabdan aktiivistoonni, artistoonni Oromoo fi namoonni biroos akka sagalee taatanii fi dararaa fi dhumaatii fi du'a uummata keenya godina Shawaa balleessaa tokko malee dhumaa jiraniif akka sagalee taanu isiniif jedha. Namoonni viidiyoon kun isin bira ga'e hunduu viidiyoo kanas sheer gochuudhaan namoota hunda biraan nagaa isiniin jedha. Galatoomaa.